alagaa deefaani kan inni qe'ee gadhiisee deeme alagaa miti bara. Nama keenya. Kan si miidhullee namuma sitti dhiyoo jiru waan ta'eef namootuma akkasii jalaa dha'oo galuufi malee namni akka kiyyaa kuni akka fedhetti dhuguma jiraachuu hin danda'a. Jireenya jechuun immoo makiinaa bareedaa oofuu mana bareedaa qabaachuu bakka fedhan oolanii bakka fedhan buluu miti. Jireenya jechuun guyyaa tokko keessatti waan uumameef maal fa'aan dalagaa jira jedhanii ta'u ofitti beekudha jeetan amana. Galanni isaa ga'u akkasitti garaa bal'isee na uume wantoota dantaan qabu ani borullee hin qabaadhu. Kanaafan ofirraa isin dhorkuu barbaade amma sagantaa keessanii gara itti jabeessutitti jabaannuun hunduu rakkinni kiyyallee akkana paabliikii baatanii akka rakkoo kiyyallee namni dubbatuu fi miti an kan inni isinitti dhufe isin jabeessuufi malee akka na jabeessitanii fi miti. Maali dirqama ofirraa qaba. Kanaaf keessi Oromoodhaa aga kana qubana qabaannan ani hamileen hojii hojjechuudhaan haa dhufa harka dhooftanii nammacheessinaadha galatooma. Kekiyyaa ulfaadha. Jirtu baga jiraattan dhugaa waaqaa baay'een gammadee. Dakee. Wayyee Kekiyyaa akkam jirtu? Laayitiin asirreessa borna sirreessa. Fayyaada Kekiyyaa fayyaada nagumaan. Ayyee dhugaa rabbii baay'een dhaggeeffachaa ture. Dubbiin keessa akka dammaatii akka aannaniitii. Namoota asirra jiranii kadirootu sirriitti wal beekna kadir kidaawogoo kana kaabuttaan kun immoo dubbiinsaa baay'ee natti tola baay'ee dhuguma natti tola gaanii bira qabaan beeku kan kee immoo sirba qofa miti guyyaa tokko bare yeroo 50 faa namni muuziqaan dhaggeeffata muuziqaa tokko nan kufe bare gaafaati barraaq sirba jedhu tokko baaftee. Ijoollee gaafa dhumee na dudda duuba kitaaba jiruuf jireenyaa keenya guutuu daqiiqaa 5 guutuu keessatti ibsite akkati ayyaantu taate nan beeka duruma namoota afaan Oromoo beekan sirriitti beekan keessaa sati artistii hangafa guyyaa tokko waggaa 8-9 dura nama guddaa tokkotu Adaamaatti mana keefaa dhufaa gaafa turre ani maal akka argen beeku namni tokko beektaa. Dhugaadha ayyaanni isaa irraagaa namni ani gara fuulduraa kanatti abdadhu artistii keenya keessaa namni ani akka haceetti raajii hojjeta jedhee abdadhu tokko Kekiyyaa badhaadhaadha naan jedhe. Dhugaa rabbii halkanni kun ragaadha dukkanni kun ragaadha. Akkuma namichi sun jedhe ta'e beektaa dubbiin. Erga sana booddee wanti ati hojjettes ayyaantummaan moonaanis barraaqii sana eerfoonii godhadhee. Ani muuziqaa yoon jaalladhe gowwaadha beektaa yeroo 50 faa 100 faa dhaggeeffadhatuma dhaggeeffadhu chaarjeriin dhuma bakka taa'ee dhaggeeffadhu sanaa gaafan ka'u nan kufe karaa irratti akka nama hanqina dhiigaa qabuttiin kufee si arguu kootti gammadeera. Isuma dhuguma uummatni asirra jirtan martu dhugaan dubbachaara dhugaa waaqayyooti. Namoota gurguddaa wajjin jiraarraa asirra jiraachuu kootti waan nuun gammadaa. Kan biraa wanti natti tolu ani miirri koo akka kan keessanii miti. Xiqqoo dafee faan mufadhaa jabina akka kan keessanii ejjennoo akka kan keessanii sanan qabu. Ejjennoon keenatti toleera. Addunyaa kanarraa aluma toleera. Addunyaa kanarraa aluma tokko qofa jiraata. Inni dhuftaa yoo waan sirraa eegamu dalagde ati dhuguma nama jabaadha. Waan siifis ta'u sabaafis ta'u bor darbee dhala keef ilmaan kee itti boonan abbaan keenya hattuu turte jechuurra. Hattuu ture jechuurra abbaan koo sabboonaa ture nama dhugaa dubbatu ture jettee ijoolleen koo suuraa koollee gara fuulduraatti ilaalte ittiin boontii jechuudha.
garaatu diina beektaa biyya lafaa kanarratti of to'achuun haadha injifannooti jedhu. Of to'achuutu cima biyya lafaa kanarratti ammaanii takkeedhuma kana hoogganuutu natti cime. Yaa Rabbi anumaanuu anatti nan dhiisinii hedheetan amma isa xumuraa ofiidhuma kooyyoo waaqatti of kennee jechuudha. Anumti kunu wiixata kan biraati, kibxata kan biraati, roobii kan biraati. Kanaafi ati ergi gaafa wal agarree waggaa 8-9 kana keekii yaaduma. Dhuguma bar kam wayya kamtu nama waaxaa yeroo yaadu tarii namni joortee xaartee umurii waggaa 30-40 gaafa ga'u isheedhuma reefu buddeen argateefa kaansariin qaba yookiin dhibee sukkaaraa qaba yookiin balaa konkolaataan duuti. Harreenuu dhiitee nama meeqa ajjeese biyya kanatti ennaa edaa du'a ishee xiqqoo kana sodaachuufitu waa lama du'a namni beektaati du'a ishee foonii kana sodaachuutti. Kanaafuu dhugaa Rabbii sitti muufi karaan ati qabattee irra deemaa jirtu sirriidha. Namatu si ajaja otoo hin taane, namatu sirratti ajaja otoo hin taane, ati artifishaalii taate otoo hin taane nama taatee jechuudha. Al tokko beektaa namoonni laaqana nama affeeraniitu har'a boba'aanatu guuttate waan ta'eef gara barbaadeettan si oofedhaniitu garuma barbaadeetti si fuudhanii deemuu barbaadu. Maaliif addunyaa kanarratti xiqqaachuun gaafa namummaan kee akka fedhii keetti jiraachuu dadhabde nama guutuu ta'uu irraa hirdhatte jechuudha. Kanaafuu nan jajinaa jette atillee nan faarsinaa jette yoo si faarsine iyyuu hin qaanofnu jechuudha. Kana booddee wanti hojjette waan nama boonsuudha malee wanta nama qaanessu miti. Sodaataatu lama bula inni al tokko immoo sodaannees immoo gaa beektaa uummanni Oromoo kun amma qaroomee jira. Qaroomee jira. Warri ejjennoo qabdan kuni dhugumaan baga gammadde baga milkooftanii. Garee ajaa'ibaa keessatti dhufe har'a ani sobuu immoo dhiiseera fakkeessuuf dhiiseera. Maaliif umurii kootu nama qaanessa amma 38 guute daa'imni koo gurguddattee amma ofii koo jireenya fixadheeraan maal siin jechuun barbaade umuriin dhala namaa kuni 70-80ti. Walakkaa fixadhee mitire kana booddee guyyaa 3,000-4,000 caaltutu michootii ajaa'ibaatiin bashannanaa akka fedhetti bileenaratu hin ta'eeyyuu narraa fokkisaa jechuudha. Kana booddee irreecha iyyuu gaafa dhannu abbootii gadaa faadha siinqee ta'an siree deemna malee daa'ima miti waan ta'eef garuu bilisummaadhaan hin jiraachaa jira. Wanta dhala namaa tokkoof barbaachisu tokko oolanii buluun nagaa fayyaadhaan jiraachuu qofti qabeenya guddaadha. VAT dhuma qabatanii warra natti naafutu jira beektaa arramaa badiidhuma kootti naafuu ani nan kolfaan deemaa fataa jechaan deemaa liqiin namaan irra hin jiru Oromoo irratti farqii hin qabanne sababa koo namni tokko iyyuu funyaasaa hiigeen beeku galata Waaqayyo idaan narra hin jiru jechuudha. Idaan narra jiraachuu dhiisuunsaa liqiin narraa dhibuunsaa caalaa wanti na gammachiisu hin jiru. Kanaaf gammadii uummati kun yoo si jajeeyyuu dhuguma nama jajamuu qabu siin jechuun barbaade haalli qilleensa baranaa bubbeen jabanaa kun homaas sin arganne kun immoo ayyaantummaadha. Hojiin kee immoo salphaa sitti hin fakkaatin. Namoota hedduu sammuu jijjiira. Isin argachuu kootti gammadeera dhugumaan immoo isin hin jaalladha garaa qulqulluun isin jaalladha soba miti fakkeessuu miti. Yeroon qabu sobuufu baay'een isin jaalladhaa galatoomaa baay'ee naa jiraadhaa ulfaadhaa waan mala kana na seensiftanifis ulfaadhaa galatoomaa dhugaa Waaqaa. Waa. Takkee hedduu galatoofannaa dhiiratu dhugaa dhiiraa argaa dhiiraaf dhugaa galchaa jira hedduu nu galatoomisin jechuu barbaannaa jidduu keessatti kun sagantaa shinniggati torbeedhaan sagantaa gaggeessinuudha. Artistoota lafaa dhufan ijoollee lafaa dhufan dorgomsiisne gara badhaasatitti deemuudhaaf har'a isa dhumaati waan taateef sadarkaa sagantaa sanirra waan jirruufi jidduu jedduudhaan namoota
yaada kana warra wal dheebota wal argan artistii keenya kabajamaaf jaalatamaa keekiyyaa faa dubbisuu barbaada warra akka takkee akkasumas namoonni tokko warra akkasiitiif yaada irraa fufuudha. Kanaaf jidduutti sagantaa keenya si yaadachiisuu barbaadneeti. Kanaaf asitti walitti qabamne gara sagantichaattis deemuudhaaf artistii keekiyyaan takkeedha yoo waa jedhe isaaf carraa kennine achi booda kallattiidhaan qalbeessanii waa jedhe abdi carraa nu kenna daqiiqaa lama nu jala gabbuuna namoonni hedduutu jala kana jira namoonni gurguddoon artistii keenya kabajamaaf jaalatamaa arguu barbaadan akka carraa argatan goona haga sagantaan hin eegalle daqiiqaa takka dubbadheetiin gabbu'a. Duraan dursee Shinnigaa talent showin sagantaa ajaa'ibaa geggeessaa jira gara dhumarra jira hordofaa artistoota oomishaa jira. Carraa biraatti kennine. Osoo artistii keekiyyaan waan jenna VIP'n kun dinqisiifataadha nama jabaa nuti qabnu keekiyyaa VIP kana ni beeyte jeeti yaada nama durirra qabsoo nu gurguddisee asiin nu ga'e nama wagana gaan dhufte VIP akkam jirtan hundi keessanuu fayyaa jirtu ilmaan biyyaa asirra gaa VIP King Musa duuba keekiyyaa arguu kiyyatti baay'ee gammada namoonni akka keekiyyaa kun ni takkatu baay'een hin jirani keessattuu bara ammaa jechuudha namni yeroo hunduma gara ummata isaa goru keessattuu namoonni kennaa qaban kennaa addaa qaban dandeettii artii akkasuma dandeettii hawaasa keessatti fageessanii waa arguu qaban baay'ee miti Hacaaluu osoo Hacaaluu baay'ee hin beekin nu jala galaafatanii kanaafi rabbi ammoo warra akka keekiyyaa kan ammoo nuu fidee ittiin hamilee ol nu qabe kanaafi keekiyyaa hojiin kee guddaadha baay'ee galata guddaa ummata kee biraa qabdaa yeroo ummata kana hamileen cabetti yeroo ummanni kun mataa qaqqabatetti yeroo ummanni kun dubbiin garam jedhetti keessattuu dhaloota kanatti karaa argisiisuudhaan dhaabbii fudhatte sana keessatti illee qajeelatti afaan gabaabaadhaan lafa keesse dhaloota kanatti hamilee horuudhaaf waan baay'ee goote isaafis immoo gaaga'ama qorqalbii psychologically gaaga'ama akkasumas nagaa keetii safety and security keetii compromise goote yookiin immoo gaaffii keessa of galchite waan goote hundaaf baay'ee galatoomi namoota dhaabbiin qabne ka akka bishaan gabatee irratti asii achi garagalan hundumaafu akka isaan furshii ta'anii fi dhiirti gaafa dhaabbii qabattee gadi baatu akka dhiirarraa taatu akka mataa dhiiraa taatu itti argisiifte warroonni dhugatti ummata kana hamilee itti horan kanneen si duras fakkeenya ta'an baay'eetu jiru artistoota Oromoo keessaa jechuu kiyya warra akka eebbisaa addunyaa fudhachuu dandeenya achirraa kaasnee haga Daadhii Galaan Hacaaluu Hundeessaa Yoosef Gammachuu kanneen biraallee baay'eetu jiru kitimaa ta'anii ummata kanaaf generation akka keessanii artistoota akka keessanii hayyoota akka keessanii kanaaf warroonni daandii tattaraaran baay'eetu jiru har'a garuu ati amma duratti jirta kallattii duraarra jirta karuma kanarratti jabaadhu karaarra jirtu irratti shakkiif mamii takka hin qabaatini namoota baay'eedhaaf ifaa taatee dura deemutti jirta waan ta'eef xiqqoollee dhaabbii kee asii achi hin daddaassini yeroo hunduma namni gara ummataa qabate ummatumaa wajjin waan ummanni ta'e ta'a ummanni immoo hin baduun jiraata humni ummata balleessuu danda'u hin jiru amma dura sin dhalanne kana booda sin dhalatu yeroodhaaf dhiibbaa fi roorroon ummata irratti hammaachuu ni danda'a warrumti ummata dhiibanillee kan ummata of fakkeessuudhaaf baay'ee carraaqu hojiin isaanii haa waakkatu malee warrumti mirga ummataa sarban warrumti ummata ukkaamsan akka ummanni haqa qabu akka ummanni dhugaa qabu sirritti beeku waan aangoon isaan macheesseef waan faayidaan isaan macheesseef qofa machiin isaan injifatee garlamee ta'anii
gar tokkoon of jaalatanii gar tokkoon immoo utuma jibbanuu ummata of jaalachiisuudhaa fi gar lamee fi arrab lamee ta'anii deemu jechuudha. Bara ammaa kana yoo laaltu warroota Oromoof qabsaa'aa turan baay'ee hammuma kana yaadanii nama jechisiisa. Waan amma qabsaa'onni Oromoo keessa jiran yoo laaltu baay'ee waan nama saalfachiisu keessa jiru. Warri kaleessa ummatatti karaa argisiisaa ture, warri kaleessa qabsaa'aa jajjabaa ture har'a gananii argita. Karaarra hin jiran ummata miidhamu argaa itti cal'isu. Bara akkasii sana keessatti noo ani gara ummataan gora. Riiskii dhufu hunda nam fudha jettee utuu nama beekamaa taatee jirtu. Utuu gamaa gamanaan namni si ajjabee magaalaa dhatte hundatti iddoo deemtu hundatti samitti si baatee deemuu danda'u kan ummataa ta'uu naa wayyaa. Dhugaaf dhaabbachuu naa wayya waan jetteef galata guddaan hunda biraa qabda. Onnee keenya hunduma keessa jirta. Ani si arguu kiyyatti baay'ee gammadee. Hammattii kanallee jechuudhaaf qophaa'een dhufne dingatuma si argee ol seene asirrallee baay'een turre. Biyyi nu jirru kun xiqqoo yaa'ii godhattee namni olumaa gadi jijjiraa. Kanaafi daqiiqaa yartuu kana warri mana kana keessatti naaf kennitanii hammattii kana akka jedhu na hayyamtani baay'ee galatoomaa ulfaadha. Silaa kana caalaa dubbadha amma haalli yeroon isin hayyamu ittis qophiin qabu. Waan isin jettani nam fudhadha garuu maali beektaa ooyiruu takka yookiin maasaa tokko yoo qottee sanyii facaaftu guyyaa sanyii facaaftu sanii miti kan faarsitu guyyaa haammattee callaa galfattu faarsita. Faaruunii fi geerarsi egaa haammatanii callaa galfatan booda bakki nu deemnuuf kun bakka hin gaamne waan ta'eef faaruunii egaa diddanii dhumumarra nuuf haa ta'u yaada jiru waan hin qabuufi inni biraa immoo karoora kiyya waan hin ta'iniif akkana ta'a jeetii miti kan hin hojjedhe akkana haa ta'u jeetii miti ta'ee egaa ta'e immoo ulfaadhaadha. Namoota biraa akka qeeqamuuf yookiin namni biraa akka tuffatamuuf miti bakka kanarratti wal geenye ani bakka ofii kootiif waan natti mul'atee fi waan hin ta'a kanatu sirrii je'een godhe. Yeroon immoo suutaan deemtee waan hundumarraa nama fiddi. Kunnootiin kunootii ta'uun ishiin hafu waan ta'eef har'a bakka kana geenye malee takkumaan utaalameeti miti. Wanni naan isin dhorkuu fi galma deemnuuf san hin geenye hin jarjarru jechuuf. Kana akkanaa hubattaniin barbaada. Hundi keenyayyuu waan dandeenyu waan gooneef guyyaan irraa kun dhufe. Namni tokko kophaatti waa gochuu hin danda'u. Ogeessa baay'een na duuba jira. Namoota hamilee naa ta'an, namoota tumsa naa ta'an, namoota hedduun na duuba jira. Isaan sanii har'a dubbachuun hin ta'u. Anis waanan irra dibee dabruufan qaba. Kiyya kunis irruma dibamee haa dabramu. Walitti dhufuun keenya akka waan biraa haarawaa uumu haala nuu haa mijeessu. Faaruun immoo guyyaan isaan geenye. Anis nama faarsuu hedduun qaba namoota isin hin beekne. Garuu amma wanni hin dubbanneef jalqaba laalee gammaduu hin barbaanne dhuma isaatan arguu barbaada namoota sanniini. Haa ta'u galatoomiyaatiilleen takkeenilleen hin jirtanatti fakkaate. Xiqqoo takkeerraa muffiin qaba maali? Qotiileen harqoota tokko keessatti qottu yoo waliin mul'attu bareeddi. Buzee biratti hin argine buzee dhiisee dhufe yoo danda'e buzee nuuf haa galchuu yoo dadhabe immoo yeroo biraatiif akka buzees fidee dhufuun itti dhaammadha. Maaliif isaan waliin bareedan ijoolleen kun lakkuun waga isaanii waliin hin bareeddu. Isaanis ulfaadhu jechuun hin barbaada. Obboleessa kiyyaatilleen VIP King kan jedhu obboleessa kiyyaa ulfaadhaatilleen rabbi warra fiixa ba'u nu haa taasisu warra daraaratti bareedee firiin jalaa xoollage rabbi nu godhini warra akkuma daraaran bareedee kanatti sanyiin isaatiif firiin isaa bareedu rabbi nu haa taasisu. Kana anamma isinirraa maaliin barbaada? Kadhaa rabbiitiin barbaada du'aayi.
hundi keessanuu du'aayii akkanaa gootaniin fedha maaliifi milkaa'inatu achi keessa jira rabbitu tabba nama baasa inni immoo galateeffatamuu fi kadhatamuu barbaada waliif haa kadhannu haa waan itti jirrus akka milkoofnu haa kadhannu ulfaadhaan isiniin jaa galatooma.